Maayikil Jaaksan kan ajjeese nama kana. Adabbii isaa manni murtii kan itti murteesse immoo waggaa 4 qofadha. Maaliifidha? Namni kun immoo eenyudha? Egaa maqaan isaa Dr. Meel jedhama. Dr. Meel umuriin isaa waggaa 56 yoo ta'u, Veegaas jiraata. Dr. Meel dubartoota baay'ee jaallata. Nama fuudhe yoo ta'us kilaboota dhiirotaa deemuun maallaqa guddaa baasuun beekamuu barbaada. Akkasumas dubartoota achi jiran biratti dinqisiifamuuf baay'ee barbaada. Kunis isaaf hojjeta. Sababni isaa dubartoota hedduu waliin qunnamtii uuma. Qunnamtiin isaa kunis ijoollee baay'ee akka godhatu godhe. Dhugaa dubbachuuf Dr. Meel haadholii 6 irraa ijoollee 7 qaba. Egaa kun gaarii ta'us ijoolleen garuu kan ittiin guddatan maallaqa barbaadu. Garuu inni ijoollee sanaaf gargaarsa maatii child supportii kafaluu hin barbaadu. Kanaaf yeroo baay'ee haadholii ijoollee isaa saniin kaffaltii gargaarsa maatii dhaabuu isaaf mana murtiitti himatama. Dhuma irratti Dr. Meeliin $700,000 ol mana murtiitti gaafatame. Gargaarsa maatii yeroo dheeraa kaffalamuu dhaabeef akkasumas kaffaltii manaa fi taaksiin itti dhufe. Kanaaf namichi kun maallaqa guddaa barbaada. Guyyaa tokko bara 2009 bilbila rakkoo maallaqa isaaf furmaata ta'uu danda'u tokko argata. Bilbilichis nama Maayikil Jaaksan mootii muuziqaa poopiraa ture. Egaa Maayikil Jaaksaniin kan wallaale tokkoyyuu hin jiru. Inni addunyaa irratti nama beekamaa fi nama namni hunduu beeku ture. 90moota keessa nama jaallatamaa fi amma yaaddanii fi amma eegdanii olitti dinqisiifattoota hedduu kan qabu. Inni konsertii yeroo dhiyeessutti ambulaansiin achitti argama. Sababni isaa yookaan namni du'a yookaan immoo feentii nyaata. Kanaaf namoonni baay'ee ambulaansii kanaan gara hospitaalaatti geeffamu jechuudha. Egaa hamma kana jaalatamummaa qaba. Akkasiin karaa muuziqaa namni beekamtee argate hin jiru. Gara fuulduraattis waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu inni bara 2009tti umuriin isaa waggaa 50. Maayikilis rakkoo maallaqa mataa isaa qaba. Kaffaltii $1,500,000 ol liqiin irra jira. Rakkoo kana hiikuuf deebisee agarsiisa addunyaa gochuuf yookaan tuurii jalqabuu qaba. Kunis agarsiisa inni waggaa 10 ol keessatti godhu isa jalqabaa ta'a. Agarsiisa kana This is it jedhamee beeksifame.